Imalli keenya sirna tuqaalee ilaalaa turre akkuma itti fufeetti jira. Har'a immoo sirna tuqaalee jiran ijoo keessaatii tuqlamee haammattuu sarara xiqqaa fi sarara shaffaxaa yeroo kam maaliif akka fayyadamnu kan waliin ilaallu ta'uu jechuudha. Tuqlamee gaafa jennu yaadni itti aanee tarreeffamu yookiin ibsamu jira jechuuf fayyadamna jechuudha. Yaada tokko erga dubbanneetii booda waa'ee wanta sanaa wanti dubbatamu yookiin wanti itti aanee ibsamu yookiin tarreeffamu wayii ni jira yoo jennee tuqlamee kana fayyadamna jechuudha. Asitti egaa akkuma argitan qubee gosa lamatu jira. Qubee gosa lamatu jira erga jenneeti sammuun keenya maal eegaa wanti tarreeffamu wayii wanti waa'een qubee gosa lama jiraachuu wanti dubbatamuuf jedhu wayii akka inni jiru beekamaadha. Wanti kun egaa hin xumuramne jechuudha. Qubee gosa lamatu jira. Dubbifamaa fi dubbachiiftuu. Asitti xumureetu jira jechuudha. Egaa jira jennee wanta eegaa jiru wayii ni jira waan ta'eef maal goone jira jechuudha. Tuqlamee fayyadamneetu jira jechuudha. Ittaan sun tuqlamee kan nuyi fayyadamnuu fi sa'aatiif daqiiqaa adda qooduuf fayyadamna jechuudha. Asitti egaa akkuma argitanii 5 jedhee tuqlameen galee 30 taa'ee jira. Sa'aatii 5 fi walakkaa jechuudha. Kuni sa'aatii 5 jechuudha. Kun immoo daqiiqaa 30 jechuun immoo walakkaa jechuudha. Walakkaa sa'aatii waan ta'eef 5 fi walakkaa jennee dubbisna tuqlamee sa'aatiif daqiiqaa adda qooduuf itti fayyadamna. Ittaan suni sarara xiqqaa. Sararri xiqqaa yeroo jecha lama walitti dhufee akka jecha tokkootti tajaajilu fayyadamna jechuudha. Jechi lama walitti dhufee akka jecha tokkootti kan nuyi tajaajilamnu immoo jechi sun jecha tishoo yoo ta'e yookiin immoo jecha tishoo jennaan jechuudha. Isaan akkasii kanamee fakkeenya isaa waliin haa ilaallu. Saba kan jedhuu fi lammii kan jedhu. Isaan kun sabnis jecha mataa isaa danda'e, lammiinis kan mataa isaa danda'e jechoota adda addaa lama jechuudha. Walitti dhufanii garuu sablammii kan jedhu jecha tokko ta'eera jechuudha. Sababa kanaatiif bakka kanatti maal fayyadamnee jirra? Sarara xiqqaa fayyadamnee jirra jechuudha. Asitti immoo rog-sadee jenna immoo. Rog-sadee kunis maaliini jecha tishoo waan ta'eef sarara xiqqaa fayyadamnee jirra jechuudha. Yaada rimee gaafa jennu jecha tokkicha ta'ee jira jechuudha. Isaan kana egaa sarara xiqqaatiin kan barreessinu ta'uu jechuudha. Ittaan sun sarara shaffaxaa. Sararri shaffaxaa kan nuyi fayyadamnuu fi filannoo agarsiisuuf itti fayyadamna. Jecha yookiin jedhu bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti egaa barataa yookiin barsiisaa waami. Barataa yookiin barsiisaa waami. Yookiin kan jettu kana egaa maal goone barataa yookiin barsiisaa waami. Shaffanni kun maal bakka buuteerti? Yookiin kan jettu jechuudha. Barreeffamni tokko akkatti barreeffame yoo argitanii maalidha jettanii yaada addaa isinitti uumuu qabu jechuudha. Barataa yookiin barsiisaa waami jettanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Ammas sararri shaffaxaa faayidaa kan biraas ni qabaata. Jecha maddisaa tokko ta'e gabaabsinee fayyadamuufis ni gala jechuudha. Asitti barataa yookiin barattuu jenna. Barataa kan jedhus barattuu kan jedhus maddi isaanii tokkichuma jechuudha. Sababa kanaatiif akka ittiin ganaa barreessinee yeroo bal'aa fudhachuurraa gabaabsinee barataa asitii yookiin kan jettu kanatu jira jechuudha. Ittaan sun tuu jetti miti. Taa kana ganneetu hundeen yookiin maddi kanaa egaa bara kan jettu kana taate waan ta'eef tuu kan jettu kana gashinaa jechuudha. Gaafa kana barataa yookiin barattuu kan jedhu haala kanaatiin ibsuufis sarara shaffaxaa ni fayyadamna jechuudha. Ittaan suni haammattuu yookiin cuftuu kan jedhamtudha. Kuni hiikaa jecha tokkoo dabalanii ibsuuf yookiin yaada tokko ifa gochuuf kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Asitti baay'ee jedha. Baay'ee kan jedhu kana namni hiikaa isaa hin beekne yoo jiraatee fi hedduu jechuudha. Hedduu kun
hiika dabalataa yookiin baay'ee kan jedhu maal akka ta'e ibsa gochuuf jechuudha. Kun immoo ni danda'amadha. Ni danda'ama. Asitti immoo ofee haammattuu keessatti maal jedha? Yoo ulfaate iyyuu bira gahuu ni dandeenya yaada jedhu wayii ifa gochaa jira jechuudha. Kanaaf cuftuu fayyadamna jechuudha. Walumaa galatti sirna tuqaalee ijoo ta'an kurnan nuyi isiniif qabanne warreen kaanis ni jiru. Baay'inaan garuu kan nuyi fayyadamnu isaan kana waan ta'eef isaan kana sirriitti irra deddeebi'aatii ilaalaa isiniin jennaa. Itti aansuun qub-guddeessa waliin ilaallaa.